Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Raadiyoon Sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun Raadiyoo Sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo kun qophii keenya hagayya 12 bara 2015ti. Har'a tibbanaaf mana jireenyaa qabna. Tibbanaa keenya har'aa keessatti marii waa'ee namoota torbee diyaaspooraa Oromiyaaf gara biyyaatti galan irratti taasifame kutaa 3ffaa isa xumuraa isiniif dhiyeessina. Qophiin mana jireenyaa immoo durbee Oromoo waa'ee qabsaa obbo Nadhii Gammadaa irratti qorannoo taasiftee bara kana walgeettii waldaa qorannoo Oromoo irratti dhiyeessite waliin turti taasisa. Kan isin keessummeessu Analisee Udaajooti oduu har'aaf gara Hawaasaa Wajjiraatti isin dabarsa. Akka mul'atan oduu saati kanaaf qabnuun sin dhageessisaa Hawaasaa Wajjiraati. Korri gamtaa kutaalee adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa kaabaa milkiin xumurame hirmaattootis qabsoo Oromoo daran jabeessuuf akka hojjetan waadaa isaanii haaromsatan. Oduun nu dhaqqabe akka hubachiisutti miseensonni adda bilisummaa Oromoo Ameerikaa kaabaa kora waggaaf walitti ba'an hojiilee haga yoonaa hojjetaman xiinxalanii kan dhufuuf immoo karoorfachuun adda ba'an. Kora gamtaa baranaa irratti miseensota adda bilisummaa Oromoo kan USAF, Kanaadaa akkasumas Awurooppaa irraa koricha irratti hirmaachuun beekameera. Kora bara 2015 kan hagayya 5 fi 6 galma Mooraa Yuunivarsiitii Minnesota keessatti taa'ame kanarratti dhimmoota diinaa akkasumas waliigala qabsoo bilisummaa Oromoo fi uummata Oromoo irratti bal'inaan mariin gaggeeffameera. Korri kun dhumarratti ibsa jannoo baafate keessatti qabsoo Oromoo haga galiisaa ga'utti karaa hundaan jabeessuu fi akka hojjetu waliigaleera. Kana malees kanneen diina waliin hiriiranii bara gabrummaa uummata Oromoo irratti dheeressan hojii isaaniirraa deebi'anii dhimma sabaa irratti akka hojjetan waamicha lammummaa irra deebi'anii dabarsaniiru. Koreen ittisa walta'iinsa Itoophiyaa fi Keeniyaa yaa'ii arfaffaa Finfinneetti taa'e. Korichi gabaasa ogeeyyiin teeknikaatittiin jedhe kan naamusaaf tasgabbii leenjii akkasumas hojiilee nagaa eegsisuu naannichaa keessa ilaalchisu irratti tumsa biyyoota lamaanii fi qabxiilee fooyya'uu qaban irratti qoratee marii gaggeesseera jedha oduun nu ga'e. Akka oduun ministirii ittisa Itoophiyaa irraa nu ga'e ibsutti hariiroo daldala wal jijjiiruu fi hidhata biyyootii lamaan gidduutti jiran dabalatee innammaa kun nageenya daangaa to'achuun nageenya daldalaa biyyoota lamaanii amansiisaa taasisuuf kan xiyyeeffate jedhan. Nageenya zoonichaa eegsisuuf biyyoonni lameen waltumsanii hojjechaa akka jiran kan ibsi ministeera Itoophiyaa irraa ba'e kun keessaayyuu Alshabaab Somaaliyaa keessaa dhabamsiisuuf tumsanii hojjechaa akka jiran beeksiseera. Ministeerri Keeniyaa irraa kan hirmaatan Jeneraal Samson Mateetaani tumsi biyyoota lamaanii damichatti gaggeeffame hariiroo waliigala biyyoota lamaanii akka cimsu ibsanii hojiitti kamusaatiif immoo walta'anii hojjechuun akka barbaachisu dubbataniiru. Waldhabdee Sudaan kibbaaf furmaata kennuuf jaarsummaa IGAD keessa Itoophiyaaf Sudaan akka ba'an Sudaan kibbaa gaafatte. Akka Sudaan kibbaa jettutti Itoophiyaaf Sudaan mataa isaaniitiinuu riphee loltoota isaan morma waan qabaniif ulaagaa jaarsummaa gaggeessuu hin guutan. Akka Sudaan kibbaa jettutti jaarsummaa kanaaf Keeniyaan ga'umsa qabaachuu malti. Haa ta'uti Itoophiyaaf Sudaan dhimma kanaaf ga'ummaas haa ta'uu dandeettiin qaban. Biyyi jaarsummaan itti taa'amu immoo Finfinneerraa gara Afrikaa kibbaatti yoo deeme akka filattu beeksifteetti. Dhimma kana furuuf Itoophiyaan ammallee hedduu olii gadee fiigaa akka jirtuu fi tumsa Ugaandaa argachuufis hojjechaa akka jirtu oduun achirraa nu ga'e addeessee jira. Bilisummaa ishee waggoota 4 dura kan goonfatte Sudaan kibbaa hooggantoota paartii biyyattii bilisummaan ga'an gidduutti waldhabdee waan uumameef sababa kanaan lubbuun namoota hedduu darbeera, qabeenyis manca'eera, uummatis buqqa'uutti jiran. Balaa dho'insa Naajeeriyaatti mudateen namoonni 47 du'an. Akka BBC'n gabaasetti balaa dho'insa boombii kaleessa Naajeeriyaa bulchiinsa Bornootti mudateen namoonni 47 battalatti dhumaniiru. Qondaaltonni biyyattii Rootersitti akka himanitti balaan kun iddoo gabaatti mudate. Lammiiwwan biyyattii lakkoofsaan 52 ga'an immoo balaa kanaan akka malee madaa'anii jiran. Balaa kana kan geessisan hidhattoota Bokkuu Haram ta'uun akka leemameera. Pireezidaantiin biyyattii haarawaa Muhammad Buhari filannoodhaan erga aangoo qabatanii asitti garee Bokkuu Haramiin namoonni 800 ol ta'an akka ajjeefaman beekamaadha. Biyya Gaanaatti doktoroonni hojii dhaaban, pireezidaantiin biyyattii immoo doktoroonni kunneen hojiitti akka deebi'an ajajan. BBC'n akka gabaasetti doktoroonni 2800 ta'an torban lamaan darbaniif hojii dhaabanii jiran.
Sababa kanaan hospitaalonni mootummaa 37 dhukkubsattootaan dhiphatanii akka jiran gabaasta achirraa ba'aa jiru ni addeessa. Gaaffileen doktoroota kunneen tajaajila wal'aansa tolaa, barumsa digirii lammaffaa tolaa, dabala durgoo akkasumas uffannaa fi tajaajila suphaa konkolaataati. Haa ta'uti pirezidaantiin biyyattii Johaan Mahama gaaffiin kun guutamuu akka hin dandeenye ibsanii doktoroonni kunis battalatti hojiitti akka deebi'an ajajaniiru. Keeniyaa keessatti immoo guyyaan arbaa kabajamaa jira. Akka BBC'n gabaasetti guyyaan arbaa Keeniyaatti kan kabajamaa jiru kun guyyaa arba addunyaa sababeeffachuudhaani. Ayyaana kunuunsa beeladaaf naannoo jabeessuuf kabajamu kana beeksisuuf barattoonni gara maadhee arboolee deemanii akka daawwatan godhamaa jira. Oduun har'aaf qabnu kanumaa qophii keenyaaf waliin nagaan nu tura. Qophii tibbanaa. Hayyee dhaggeeffattoota keenya kun qophii tibbanaati. Qophii tibbanaa keenya har'aa keessatti Dhaabasaa Aliyyii fi ani dassuun kan marii eegalleedha. Dhimma yeroo ka ta'e waa'ee torbee diyaasporaa mootummaan Oromiyaa fi kan Itoophiyaa irratti xiyyeeffatanii jiraa turan qabannee dhiyaannee kutaasa xumuraasaa mari'anna jechuudha. Kanaaf nu waliin turaan affeerraa keenyadha. Aliyyii itti fufname. Waan dhugaa jiru malee waan amma akka isaan kijiba uumanii hin taane waan lafa jirtu himachuu jechuudha. Waan lafa jirtu sana himatee hojjetee yoo jedhe warra galii kanallee amansiisuu hin danda'a. Hatta warruma mootummaa keessa hojjetu kanallee haalli Oromoo kun hubatee Oromoo waliin dhaabachuun faayidaa akka qabu beekee Oromootti illee akka dabalamu waraanatti akka dabalamu biyya akka baqatu biyya keessatu taa'ee uummata Oromoo akka gargaaru jala jalaan akka Oromoo gargaaru godhuu hin danda'a jechuudha. Wanti guddaan waan qabsaa'onni godhan irratti dhaaqa. Yoo qabsaa'onni mootummaa kana jabaa godhanii ganama galgala isa ka himatan taate mootummaan kun jabaataa deema kama kara laafaa. Yoo ammoo lakkee mootummaan kun diinni waa akkanaa godhaa adda nama facaasu tiraafikii dhimma uumuu nama waliin ta'uu qabeenya keenya fayyadamu kanaafu nu akkana godhuu qabna jedhee yoo akkasii yoo ta'e hennaa maraa warri duraa qabu mooya. Uummanni kun ammoo uummata guddaa mooyuu isaa kama lafa jiru yeroo malee yoomin akka waa ofii kan akka deeffatu hin beeknu malee ittuma deemaarra jechuu gara hiikaa. Warri hojjetu uumamu. Tole. Amma dubbiin qabsaa'aa fi qabsoo irratti akka hidhatudha. Dhaabasa. Akka garaasaatti mootummaan biyya keessaa dhufee ala kana keessaa kana qatu ka godhayyuu hooggan adda bilisummaa Oromoo ka ala jirutu laafee. Ka ala jiru kun uummatatti gadi ba'ee dhaaba keenya jabeessaa rakkina akkasii qabnaa jedhamee gargaarsa maallaqaas waraanaas hin gaafatu. Qabsoon diyaasporaa irratti hojjetamu karaa mooraa abaa'oo wanta laafeef mootummaan dhufee harka nutti naqatee warri jedhanii yaada irratti kennan jiru. Hin fakkaata wanti kun? Namni gaaffii adda addaatti ilaalee kaa'uu danda'a. Garuu adda bilisummaa Oromoo dhaaba siyaasaa kaayyoo tokko qabatee kaayyoo sana galmaan ga'u irratti hojjetudha. Addunyaa kana immoo adda bilisummaa Oromoo bulchuus hin danda'u. Oromoo amansiisee, Oromoo qabsootti hirmaachisee, Oromoo ijaaree akka inni qabsoo keessatti qooda isaa baatu gochuun hojii isaa ta'a. Waan kana ga'ummaan hojjeteera hin hojjennee yeroo yerootti waan hojjetameef waan hin hojjetamne adda baasanii kaa'uun namarra jiraata. Duuchaattu haasofni nama rakkisa jechuudha. Wanti hojjetamee mul'atee jira, wanti hojjetamee immoo yeroo keessa mul'atutu jiraachuu danda'a. Adda bilisummaa Oromoo hoogganni irraa bahuun yeroo garaa garaatti mul'achuu danda'a. Otoo hoogganni hin baane kun hin dhufu, otoo kun hin taane kun hin dhufu namni akkatti lafa kaa'u. Namni ammuma baay'achaa deemu, namni karaa garaa hirmaachaa deemu hin baay'ataa achi keessa namni galuun jiraata. Ani baay'ee waan adda bilisummaa Oromoo irratti waan hidhatu natti fakkaatu yoo teenye ilaalu. Waanuma namoonni dantaa mataa isaaniitiin deemanidha. Adda bilisummaa Oromoo keessas namni galee hin galajaa ta'eef yeroo yerootti. Kana maalii waliin qabsiisuu fakkeenyaaf akkuma amma jette hoogganni hoggaa ganee galu otoo tarkaanfiin biyya keessatti irratti fudhatama ta'e abbootii qabeenyaa jedhamanii biyya alaarraa Oromoo irraa buqqisanii naannoo faalanii yoggaa rakkina isaarraan kan Oromoo yoomsaan otoo irratti tarkaanfiin fudhatama ta'e warra ganannis otoo irratti tarkaanfiin fudhatama ta'e inni kaanis garaansaa hin rarraa'u ture garaansaa ijjisaa achi ilaalu ture warra jedhaniif akkuma jettedha itti fufuu dandeessa. Isa tarkaanfii kan jedhu kun baay'ee isaa irratti waliin galu adda bilisummaa Oromoo waan already tarkaanfii kan irratti fudhatu hin qaba sagantaa irratti qaba imaammata
isaarras hin jira waraanaa fi humna xiqqaa mootummaa Itoophiyaa kan akkanarratti namoota normaali warra amma dhaqu kana dhugaa agarsiisuu biyya keessatti rakkina ga'ummaan hojjetameera kan jedhu shakkiin qabu akka dhaabaatti maaliif innis limiteeshinii mataa isaanii ijaa qabaniif jechuudha namni kun jiruu jiraacha waan adda addaatiin ijaa jiruuf waa hunda hojjetaniiru yaadu jarreen kanarratti harkaanfii fudhachuu qaba adda bilisummaa Oromoo kan jedhumu imaammata dhaabaa wajjin kan walitti hidhatu waan imaammata isaa waan banaa ta'e natti fakkaatu maaliif mootummaa Itoophiyaa tika mootummaa Itoophiyaa waan akkasii irratti kan inni harkaanfii fudhatu malee nama biyya laatii gadee wanni dhaabe tokko irratti waan harkaanfii fudhatu natti fakkaatu garuu ummati immoo rivolti godhee yeroo investoroota rukutee biyyaa baasee jira investoroota biyya adda addaarraa dhufanii lafa isaarratti waan ni godhan ka warra Indooneeziyaa ka warra maaloo kana dura sukkaaraa wallaggaa keessa iddoo garaagaraarraa ummati kan godhee jira kanaaf warra namoota dhuunfaadhaan galanii mana ijaaran kana duukaa bu'ee adda bilisummaa Oromoo boombii itti darbu kanaa godhu kan jedhu waan sirrii natti fakkaatu barsiisanii warruma kanaaf hojjannaa uummata keenya wajjin dhaabbattanii gargaaruurra diina wajjin hiriirtanii kana gochuun miidhaa nutti jabeessaa humna diinaa nutti dheeressaa bara gabrummaa nutti dheeressaa barsiisuuf irratti hojjechuun adda bilisummaa Oromoo caasaan uummata jiru hojjechuutu irra jiraata. Hir'inni immoo jiru kan jedhu qabu akkaasaa kana immoo waanuma waa hunda rafee dhufee fakkaatu. Aliyyi yoo amma warri galan kun biyya alaatti deebi'an Oromoo ala jiru kana daranuu keessa galanii mootummaa sanaaf hawwachuu malu yookaan immoo maaliif galte jedhanii wal dhabuu mala tokkummaan waggootii muraasa darban ture hawaasa Oromoo biyya alaa jidduu ture tarii laafuu danda'a warri jedhan jiru. Oromoon maal godhuu qaba? Oromoon ala jiru kun jechuu kooti. Namoonni deeman namoota hawaasa keessa qooda fudhatanii biqiltuu isaanii. Yoo dhufanillee yeroo akka filmaanni fa'a yeroo jiru amma qophiin gurgurtaa waggaatti summaa wayii kan bahe horii hawaasaa ta'anii hawaasa keessanii waan adda addaa godhanii miti zamana kana. Kanaaf yoo deebanillee ofiitti deebanii magaalaa faranjii kun baay'ee bal'aa. Kanaaf namni nuusaan arguu dhabuu hin mala. Gariin isaanii hin saalfatanillee hin qaana'anii biyya dhaqanii akkasii shubbisanii deebusanii garii isaanii irraa qaana'anii kanaafuu dhokachuullee malni garii isaanii. Gariin ammoo dhufanii waan gaarii isin darbaaraa warri jedhullee hin jira. Warri amma karaa information qaban si jedhuun akkana beekodhanii biyyi akkana guddattee seenterii Oromoollee ijaaramee fooqiin dheeraa isaatti warri haasa'ullee jiraachuun sanneen waa akkana jedhaniiti haala jiru ibsuu fi wanti waan kanatti jijjiiruu dandeettu tokko wal barsiisu argite ilmaan Oromoo martuu ilmaan Oromooti ka jallataa waa fi hattuu qabsaa'anillee ilmaan Oromoo kanneen maraa taasisaan dammaqii gayaa qabaatanii biyya ofiitiif qabsaa'uu danda'an irratti wal barsiisuu wal gorfachuu waan Oromoo kana immoo karaa biraatiin akka hin sakaalamne akka hin banne akka hin diigamne tikatti tolchuu namoota amma qabsoo keessa jiran kanneen jabeessiteeti wanti Oromoo kun taa'amma jiru caala jabaatee akka midhaagee warri amma gara biyyaa yaadan kunniin illee gara Oromoo kana akka isaan dharraan argite waan Oromoo keessatti dharraan jabeessaa Oromummaa kana jabeessaa waan Oromoo oomishaa sarviisii fi piroodaaktii adda addaa uumaati akka inni asittuu waan silaa diinarraa argatu san asittuu argachuu danda'u godhuu irratti hojjechuun guddee barbaachisaa. Kun wanta ta'ee ilmaan Oromoo irratti ati akkasii kanarraa uummanni Oromoo qusachuu qaba. Warra achi dhaqee deebi'ellee yoo jiraate yoo obsaan kan wal caqasuu danda'an namni gaafatee maaltu achi siftee maal argitee maal jedhee irraa dhaga'uun guddisee barbaachisaa jedha. Kan nama Oromoo tokkotti kabajaan ulfinnaan wanna jechuun guddisee barbaachisaa. Xumura irratti dhaabasa yaada walii gala. Amma danda'ametti Oromoonni bakka adda addaa jiru ragaa fi odeeffannoo wal fakkaataa gaa akka qabaatu irratti hojjechuutu nurra jiraata namoonni fakkaata. Namoonni gariin amma waan adda addaatiin butamanii galan kunis otoo waan biyya sanarratti ga'u lafa sirna sana keessatti dhugaadhumatti Oromoo irra ga'u waan amma nu taasofnu kan otoo gaatti qabaatan
dhugaa hin galu amantaa jedhu qabani. Yoo dantaan biraa fi wanniin akeekni biraa hin jiraanne malee kanaaf amma inni guddaan meeshaan guddaan nuti of harkaa qabnu akka sabaatti bakka jirrutti sabni Oromoo yeroo baay'ee biyya sana keessatti waan inni taa'aa ture waan inni taa'aa jiruu fi egerellee maal irratti hojjetamaa akka jiru mootummaan amma jiru kun maal gochaa akka inni jiru Oromoorraa maal takka hir'achaa jiru maaliin akka dhoksaa jiru waan Oromoo kana sirnaan gadi fageessee namuu akka hubatu waan iddoo biraatti jiru waan mootummaan kun qeesaatti godhee qee Oromoo irratti immoo gochaa jiru kana sirnaan ilaaluun barbaachisaa natti fakkaate. Daataa kana otoo qabaate Oromoon walqixa qabsoo kanarratti hirmaachuu baatuyyuu waliin gatu kan jedhu qaba. Amma gabrummaayuu kan nurra turse odeeffannoo gaa humna gaa dandeettii gaa aangoo gaa waan nu barbaachisu jaa waliin hin qixxeeffannee faaktaroonni adda addaa hin jiraata. Kanaaf namuu bakka jirutti waan jettee otoo hin taane sirnaan gadi bu'ee odeeffannoo sirnaan jiru qajeelaan jiru nama Oromoo hubachiisuudhaan gara tokkotti luuccofnee galii tokko guddina tokko bareedina tokkoon akka mul'atu irratti hojjechuun barbaachisaa natti fakkaata. Meeshaan guddaa kan nuti of harkaa qabnu kanuma eeyyaadan. Tole galatooma Aliyyii fi Dhaabasaa dhaggeeffattoota keenya walitti fufinsaan waa'ee torbee diyaasporaa jedhee biyya keessaa mootummaan Itoophiyaa fi mootummaan Oromiyaatti jiru irratti xiyyeeffannee kan irratti mari'achaa turre kanumaan xumureerra. Waan nu caqasaa turtaniif galanni keessan guddaadha. Fayyaa ta'a nutis nagaatti jenneerra. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa mala jireenyaati. Ani qopheessaan keessan Aliyyii Galatooti itti dhiyaadha. Keessummaa isinii qaba laayin irraa mee ofumaa oduu barsiifte gaarii maqaa keetii fi eessa akka jiraattu yoo dhaggeeffattoota keenya barsiifte. Hello, ani Damitu Mama Argoon jedhama. Magaalaa Seattle, Washingtoniin jiraadha. Ameerikaa keessa jechuudha. Na hopolshaa amma kubbaa miilaa Osfaanaa jedhamu irratti waan jirruuf xiqqoo baakiraawundiin isatu dhagahamaa jechuudha. Hedduu gaarii wanti hadha si afeerree fi Damitu waa'ee nadhii gammadaa Osaa irratti yookiin ammoo waldaa qorannoo Oromoo irratti torbaan darbe kana dhiyeessitee turte. Maal inni wanti dhiyeessite suni maaltu waan kana akka dhiyeessitu si kakaase? Dhugaatti wanni ani qopheesse jechuun argitee anarra
hin jalqabamne waanuma argitee seenaan dagatamne waan ta'eedhaaf akkasumas ammoo waan agartee dhaloota dhufuuf waan barbaachisaa ta'e tokko akkasumas ammoo warra seenaa guddaa qabu kanneen waan hedduu karaa nu tarreessaniitiin haala hedduu keessa darbanii nuti arraan tana ofiin boonnee akka eenyummaa keenyatti itti gammannee warra gumaacha guddaa nuuf godhaa ba'eetu akka yaadannuu fi akka jara qorannuu fi seenaa gabaabaadhaa waa'ee jaalladhi jechuun seenaan kun argitee seenaa yaadatamuu qabu jedheetiin waan argitee baay'ee tokko yeroo hundumaa mataa keessa qabu maaliif jaalladhiin yeroo baay'ee namni hedduu matama keessatti yeroo maqaa isaa dhagane yeroo baay'ee nama gaddaasitti dhagahamaa akkasumas ammoo jaalala isaan qaban santu yeroo baay'ee irra deddeebi'ee mataa keessatti yaadadha maaliif maqaan isaa akka waan bilbila ta'eetitti wayiititti bilbilli kun maalinni jedheetiin yeroo maraa yaadanatti waan ta'eef mee itti dhiyaadheetuma waan kana maalinni jedhee waa'ee isaa qorachuuf murteessee jechuudha. Hedduu bareeda yeroo amma qorannoo geggeessitu obbo Nadhii Gammadaa nama akkamiiti akka ati argitetti yoo baagiraawundi isaa namoota gaafatteerraa nama akkamiitiin? Dhugatti duraan utuun qoratiin durallee maqaa isaa hedduu dhagaa ture akkuma siin jedhee akka hedduu jaalatamaa ture haalaan uummata hedduu keessatti onnee guutuu namoota hedduu keessatti akka nama jirutti akkasitti hubadhee ammoo haga qorachuu jalqabee gadi fageenya waa'ee isaa dhugaa ta'uu isaa baree maaliif namni kun fakkeenya hedduu nama ta'edha. Argitee qabsoo uummata Oromoo keessa qofaa utuu hin ta'in argitee karaa waan adda addaa waa barreessi akkasumas ammoo amalaanis tahee akkasumas illee barataa cimaa ta'uu isaa kana hunda waan hedduu argitee fakkii nama ta'uu waan ta'eef akkasumas ammoo namoonni baay'een ammoo akkuma maqaa isaa nadhiin kun dhugumatti akka nama nadhii akka ta'eetitti irraa hubadhe ammoo baay'ee tokko ittiin boonaa seenaa isaa gadi fageenyaan qorachuu kiyya maaliif akkuma dubbatamu san callaa odoon san ol ta'eetiin akka mul'ate nadhiin santu na gammachiisa daran ammoo anis ammoo waan danda'ee gadi fageesseetiin seenaa isaa qorachuudhaaf ammallee ittuma fufaa jira. Kanaaf hanga tokko waan irraa qoradhees qaba hanga tokkos ammoo waan na hafetu jira itti fufaa jechuudha. Qoonni isaa maal ture qabsoo keessatti akkasuma namoonni ati dubbifte maaliif jaalalli akkana guddaa itti bule namootatti akka namoonni jedhanitti? Inni Central Committee keessatti OLF'dhaatti waraana keessatti aangoo qaba ture hoggana guddaa ture gaafa durii qabee haga bara 1993 haga dhabamutti yeroo baay'ee namoonni baay'ee waa'ee isaa wanni maqaa isaa kaasanii fi hoggana cimaa ta'uu isaa akkasumas ammoo barsiisaas ture waraana keessatti akka argitee achuma keessatti namni baay'een keessattuu warri waraana argitee haala isaan waa barreessanii akka waa dubbisan ilaalchisuus achi keessatti ilimineetti godhuudhaatti gahee guddaa akka taphate akkasitti hubadhee haa ta'u garuu akkuma sanitti warri amma lubbuun jiranis barattoota isaa kan turan gaafa inni waraana bilisummaa Oromoo keessa ture lubbuudhaan warri jiranii ragaa ba'aniiraniif akka inni nama gaarii tahee barsiisaa cimaas akka tahee hoggana gaariis akka tahee yeroo kamiyyuu akka yaadatamu akka mataa isaanii keessa akka hin banneetti amma warri lubbuun jiru warri waraanas ture warri waardiyaa isaas ture akkasumas ammoo hogganoonni isa wajjin gaafa san tajaajilaa godhanis baay'ee tokko yeroo kamiyyuu mataa isaanii keessatti maqaa isaa yoo kaasanii hedduu gadda tokkotu itti dhagama maaliif seenaan isaa argitee akkanatti dhabamuu isaatitti yeroo baay'ee namni baay'ee tokko sammuun isaanii akka hedduutti dhagahamutti yeroo kamiyyuu yommuu haasa'anii fuula isaaniituyyuu natti ulfaate yeroo baay'ee fuula isaanii san yoon argu takka hin gammadanis tahanii yoo dubbatan takkas ammoo hin boo'anii akkasitti hubadhee nama argitee namni kun lubbuun jiraatu dhabaatee sa'a kanatti yeroo maqaan isaa waamamu namni kenna baay'ee tokko akka rifatuu fi akkasumas ammoo laphee isaanii keessa akka argitee akka jiraatu nadhiin saniin hubadhe. Amma qormaata ati gooteef namoota adda addaa maatii isaallee namoota adda addaa gaafatte dhaga'e nadhiin amma hin jiramoo hin jirumoo maal inni wanti ati oduu ati qabdu? Nadhiin dhugatti namoonni konfirminaa godhee du'uu isaa ragaa warra qabatamaa hin jiru dhabamuu isaatitti hubadhe hanga ammaatti garuu du'uu isaa yookaan ammoo warri du'eera kan jedhan yoo jiraate akka argite ani amma wanni nan sadarkaa oosaa irratti waltajjii irratti waa'ee isaa wanni dubbadheef warri beekus akka
dhufanii na dubbisaniif hanga tokko anis qopheessee hanga tokkos ammoo nama hafeerratti silaa waan kana yoo dhiyeessee jedhee isaanis ammoo natti dhufaniitiin waan tokko naaf himan jedhee abdachaa ture. Akkasumas ammoo namoonni baay'ee gaafa oosaa sanitti xalayaan nadhii isaaniif qorellee ta'u hedduu tokko akka hamileetitti illee jarrillee si gargaaraa yookaan ammoo xalayaa inni nu qoree yookaan waan adda addaa kan isaan beekantu jira yommuu inni dhabamu san. Kanaaf mee waan tokko sitti himnaa jedhanii warri dhiyaatanis jiru gaafa nan waa'ee isaa dhiyeessee oosaa irratti jechuu barana. Akkasumas ammoo faamilii isaatis wanni inni duu isaa wanni dhagayanillee jiru warri argitee keessa wajjin hogganoonni jiranis nadhiin guyyaa kanaatitti akkanatti wareegamee jedhaniiti waan ibsanaa kennan jiru. Garuu hanga nan danda'u garuu waan isaan jedhan keessattuu warri hogganaas tahee warri waa'ee isaa bal'inaan beekanii yoo jiraatanii waan isaan beekanirraa kana wanti nu beennu jedhaniiti waan qabatamaa yoo jiraate barreeffamaadhaan akkuma isaan jedhan sanitti gara kootii godhuun barbaada. Ittuma fufaa jechuun dhuma isaa hanga ammaatitti confirming goone haala jiraachuu isaatitti jechuudha. Hedduu bareeda. Amma waan qorataattu kana yoomi uummata gadhiifta waan amma gaafattee wanna jette kana. Yoo rabbi jedhee baranumaa utuu barri sun hin dhumatini waan tokko waan waggaa adda addaa argitee wanni dalagaa jiru yeroo marti baay'inni isaa oral interview waan ta'eef yeroo baay'ee kompeerii godhuun irra jira waan adda addaa namoota adda addaa yeroo adda addaa barafaatu jira wantoota adda addaa walitti kompeerii godhaatini. Akkasumas ammoo namoonni waa'ee isaa gadi fageenya beekanii jara wajjin mari'ataatiin waan hojjetaa jiru. Akkasitti keessattuu warri maatii isaallee hedduu tokko waan baay'ee tokko naa kennaa jiran information. Dheengaddas ammoo gaafa naan oosaa jiru oduu gaddaa naaf ibsan tokko maali guyyaa jimaata jechuu torbee darbee guyyaa jimaataatti akka haati isaa akka boqatteetti maatii isaa na hubachiisanii sanis argitee sababii ani isa jala waan qorataa jiruu fi isas ammoo agartee bilbilanii waan sanii an akka isaanitti waa'ee isaa pirezentii godhuuf ta'uu oosaatti torbaan darbe isaan ammoo haati jaalladhee akka duutee na beeksisaa turanii haala adda adda jechuun maatiinis wal quba qabachuu barbaadeeti. Kanaaf waan danda'u ammoo karaa isaanis karaa hogganoota yookaas ammoo karaa waardiyaa isaatis kan turanis yoo jiraate hamma danda'ee tattaaffii godhuu irra jira jechuun namoonni baay'ee ammoo wanti naan jedhan tokko maalinni hanganaa yoo waan kana barreessitee maaliif badhiistee gara buukitti hin jijjiirree warri naan jedhus jira. Isa ammoo ammatti yaadne waan akkasii garuu wanni ani waa'ee sana kakkaasee waa'ee nadhi qofa osoo hin ta'in namoonni akkanaatti hedduutu jira. Mee warri dhaloonni kenna haa qorannu waan irraa barannutu jira. Kanaaf waan yeroo sanis illee bal'inaan waan irraa barannutu jira. Kanaaf kana ammoo yoo irraa barannee nuti ammoo qabsoo sana waan isaan hangana deemsisan kana akka beneficiarii isaanii taanee waan kanallee argitee haala dandeenyuun dhaloota dhufuudhaa dhaqqabsiisuudhaaf illee akka wanni darbees ammoo fuuldura keenyas ammoo argitee karaa yookaan karaa filatamaa ta'ee karaa seenarra barreessin fuuldura keenya nu tarkaanfachiisu akka ta'uudhaafi waa hedduu qorachuun barbaachisa jedheeti nadhiin alatti namoonni nadhii fakkaatan namoota hedduutu jira. Nadhiin qofaa miti waan namni dhabame nadhii qofaa miti argitee namoonni baay'ee kan jaalatanii namoota hedduu kan jaalatamantu jira. Namoota hedduutu iyyuu dhabamanii namoota hedduutu mana hidhaa keessatti illee akkasii hafaaranii isaanis gadhiisuu nurra hin jiru. Amma dandeenya dhaloonni keenya kun waan darbe kanarratti maaltu maal ture akkamitti wanni sun dhalatamee jenneetiin gaafii gaafachuutu nurra jira. At least wanni tokko yoo waa barreessaa deemnee dhaloonni kun we're more actually like waan dandeenyu baay'ee tokko hojjetu warra danda'udha. Akka warra darbe orally history seenaan deemoo don ta'ini warra dandeettii karaa miidiyaatiin ta'ee karaa barreeffamaanis ta'ee karaa dandame hundaan we're well equipped. So isa san capitalize godhuu nurra jira waan dandeenyu barreessuu nurra jira qorachuu nurra jira. Kanaaf akkasitti yaada. Hedduu bareedaa dammituun siyaatiif jiraatti torbaan darbe Waashingtan oosaarra qooda fudhadheetti dhammoo Minisootaa jirti magaalaa Dikkitti Oromiyaa achitti waan amma deemaa jiru kan laaluu jirti. Dammituu argoo hedduu galatoomii fayyaa ta'ii yeroo waa'ee nadhii gammadaa barreessitee uummatatti baaftetti yeroo sanitti deebineeti maal akka ta'e bal'inaan ishee waliin gaafiif deebii sii goona hagasii fayyaa ta'e yeroo gaarii qabaadhu. Ulfaadhaas illee galatoomii.